تنجالا بتاع هايا ما جتشو بدريد هاي هاي تبغى so amata dion tanalle dubadde ba wanna kana yero dudan dubadde interview rattilla jaalle naman jalqaba jaaladde gaaf sana amata fudha naman ture 2012 akka faranjitti tuutaya ya 12 fakkan gaafa san yammalle gaafni jalqaba facebook abanande kuma lama akka faranjitti amata fudha isi mana barumsaa wal bartamoo ollaadhamoo akkamitti wal agartan mana barumsaa angizee yeroon kutaa shan laal yeroon kutaa jaaba dadhu ishiin afur baratti okay callaa ergadhu mee ergattee hottu callaa asset video kana dhuga callaa welcome jallo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waalaikum salaam ورحمة الله وبركاته. الله ويلكم. لايف الرد سجلين دي أنا قامتي يس. واو. نبغى سني. video baladhu namicho فيديو ركون كم. أما ये سجلين دي أنكنا دا قامنا فيديو نشيني قبّا. haa ni dagamte ننجرامي. eh الحمد لله رب العالمين. هاي جنة دكة هاي عبد تقول ما نجعلتو سينون برا كونا ما جنة سينتي. والله اللي طلع أكاسو بندك تاو جرونو. eh هاي maa irratti hin daale بزين أنا كنت جابر بسينا فور براتي lakki akkas hin jenne shan hin jee أفرجت ما أيوة ما قال يا دتي ميتكو بيا welcome جلا haya gaafa sanani yaa kutaa shan gizeen kutaa jaaba dadhu shan baratti anaaf saahiba kiyya tokkootu ture jaalataa jaaniini so geelee lamaan jaalanna inninis geelee takka jaalataa anis geelee takkaan jaaladha jarri lamaan wal fakkaatanii wal qixas akkasitti so gaafa san iskuula yeroo deemnu laal akkamitti deemna seete yoon fi kara manaalaa ishiin gama san hin deemte an gama naan hin deema nama wal jaalatuun hin beeku gaafa san wal zigaala namni guyyaa takka nuu wakii deemuu ture ijoolleen gandaa nu agarte bakka kubbaa taphanitti nu harkanii san boodarraa gizee bikka kubbaa itti taphannu dhaqu bikka sanitti wanni isaanii ana abo giftiin dhufteedha imaan مكاخيان يا أوف. maqaa kiyyaan imaan maqaa إيه kiyyaan هسوا update التيك أوكي maqaa kiyyaati Thank you. maqaa kiyyaani akkasitti bikka kubbaatti yeroo ijoolleen sun na agartu ijoollee san hunda dhaqeetiin bikka kubbaatti taphannu san bikka sanii ari'e maaliif na laaltanii na dhalaa wajjin deemu jedhee hunda isaanii ari'ee adabee qixaaxee san boodarra miqoo sanii wajjin osuma wal jaalannu guyyaa takka ummaatii wajjiniin finfinnee deemen yoon tanas wanna kana imeeliin ture tajalqabaa jennaaniin ammallee irra deebee silaa irra deebi'uun feene finfinnee yeroon dhaqu wannaan bituu fi barbaade qubeellaa hamartee yookiin qalabatii tana akkamittiin bitaaf wanna nambara harkee isin beekoon umur masan immo haa umuruma sanii umur masan immo ati gaagise san 13 14 ta'e gaa 13 taate ati amata meeqa waliin turre amma 3 moo akkana yaa jaalaan amma qalabatii akkamittiin bitaan jee mucaadhaan akkamittiin ilaalan deem quba ishiidha quba kan keetitti walin laale milikkata itti ta'u naayimiin jeen akkana wal bira faa qabeeti kan booda dhaqee wanta xiqqoo tana naan jee abbacammee tana boodarra deebiir kanatti ilaalee abbaa lama itoo inni jaalatu sanii fi sanii nan jaaladhuufillee abbaa lama bitee yeroon geessu lamaanuu itti taate an tura keessa gaaf takka walitti aareetiin irraa fudhadhe qalabatii kiyya sana. هاي رافضة ليش يغني موزين رافضة Naa irraa fudhadhe titii jee qalabatii kiyya. Saahiba kiyya tokkootu jaalachuu eegale. Kan boodarra michoo malee isaanii daleetu takkaa jira. Kaniin hangisee waraqaa barreessee itti kenne yoo barbaadde ni geessiti yoo barbaadde hin geessitu. Fuuteeti mucaa sanirraa maallaqa illee nyaattee kaisaa sanitti geessiti waraqaa. Hai waraqaan tiyya dheeyxu. Numa dheega hin dheeyxu. Wallee raajuu kana miimoorii guutee itti harka hin dheeyxu.
Takka walitti aareetiin irraa fudhadhe qalabatii kiyya sana. Hai. Rafudadhe ishii si kan namuusi rafudadhe. Naa irraa fudhadhe titii jee qalabatiiti. Saayiba kiyya tokkootu. Saayiba kiyya tokko jaalachuu eegale. Kan booda michoo malee isaanii daleetu takkaa jira. Kaniin hangisee waraqaa barreessee itti kenne yoo barbaadde ni geessiti yoo barbaadde hin geessitu. Fuuteeti mucaa sanirraa maallaqa illee nyaattee kan isaa san itti geessiti waraqaa. Hayi waraqaan xiyya hin dheeytu. Numa dheega hin dheeytu. Wallee raajuu kana miimoorii guutee itti harka hin dheeytu. Jaallatee Wanni raajuu akkam jiru? Hireetoo joosan. Hin dheeytu beektaa. Wanni raajuu akkam jawaabde? Aboo hireetoo kajuugaa hireetoo. Bilbilaan irra Hiriyaa ijoollummaa? Yeedaloon juunfeen noo hireetoo kajuugaa. Guyyaa kajuusan. Oh, yaadanno suuraa. Aboo sanii miti. Kami? Hin beeku anaa. Ayyee booda yuutuba seeni hireetoo jeesatti godhi. Okay. Aya. Ina kajoo. Nyaataa fi dhugaatii kajuusan baana. Arraba ilkeenu. No. Nyaataa fi dhugaatii jaalallee fi wajjin. Maal nyaatan mi'ooyti baga dhuftee natti. Kababaa qabdanii isaa karaa duutiin hin dhageenyaan hin beeku. Halkaniin baay'ee keenan bulchuu sirba juusan. Okay. Hai, abdiin interview teenya dumree isa kutee ishee. Namaa bilbiluu ture. Qessaa deettii guyyaa dhaggeeffatu jira. Aya, sirba radhiiste, sirba meemoriin hin erguuf ture. Miimoorii isheen itti erge micoon san ittiin kennitu lakkaa'e micoon mucaa kaanirraa maallaqa nyaachuu jirti. Amma gaafa kaan anaa ammallee finfinnumaan ture. Ogguun gaddeebu Sabiinaan maqaa kiyyaa nyaayinaa. Thank you. Na himtee dhufte lakkii inni kannatti obsaa. Waa isin inshallah yoo saataame. Eeshi, abdishaa. Amma yeroon gaddeebu guyyaa takka mucaa sanii wajjin silaa akka ammaa kana ta'ee amma anillee lubbuu baree nama guddaa taanee mucaa'us mucaa kun inni akkamitti nasaan Mutu koreyaa seeni koomira koolu. arlaa biyyatti sanboota irra ni dhaga'ama Sirriitti. sanboota irra Raajoo fi ni yaadachiisti. Dhufiga. Dhufe ayyee. Madaan tokko naa mucaa. Hammata taa'attee gadi fitiree sanboota jechaan oliin himmata saharaan isa haaste. Inni inus akkamitti naasaa sanboota irra ogguun gaddeebu hin finne. Lakkaan micoon hijiba nama biraati hojii nama biraa jaalataa addeen jettee itti goote mucaa maallaqa irraa nyaattu sanii waliif fidde mucaan kaan san anaanis saayiba laangeejii hojii deemnaa hojii gallabar saayiba kiyya beestii bar micoon irraa qabame kunis amma yeroon dhufu hojiin harke iida amma itti geesse amma wala garragaa oggoo lagarroo baasiin jeen qalabatu matii baasteen akkanne fidiin jeen fuudheerraa. Isiin akkuma qabattee nama biraatti hojii turte. Karena bisa jual le dah arti kau dah sini. Ati waa nama guddaadhaa miti ayyee. Sabada kalabati tiri ya rafu deh. Kalabati san. Sahib ya kan deh. Sahib ni isa jalan le isa tajala tu kaya. Ini di rafu deh. Hai. Oh jaalallee dhagaafas bitte. Generation guutuu kaate qalabatiisa. Qalabatii sun ana birallee geesse. Kalau jalan ni biar syakata tu biar Hai. Qalabatii sun ana birallee geesse. Kalabati sun. Wallahi. Wallahi kaya roda itu. Just an harkaan hin qabanne malee saahiba isaa kan inni jiru kana quba isarratti argeetiin jira. Kuno
Wallahi dhugaa yoon hin kijibate kunoo callaa kana. Akkanas zoorte machaaraa guutuu. Saayiba kiyyan isinii maa qoy laangeejii baranna. Micoona wajji jaaladhu wajji baradhu jaalate. Ogguu jaalatu. Yoo jala jiraatillee hin beeku. Guys, warri manaa taa'u godha. Ogguun fi micoota jaalatu. Laangeejii barannaa. Makiina irratti hin bare. Ayisuusuu fooddee gubbaa jechuudha. Kana fooddee fiitee deemtu. Gubbarra iskompiraantii jaaniin oovara waggaa fiitee deemtu makiinaan ni beektaa? Iskompiraantiin hin beekan. Sabboon tufaan hin beekan. Warri beektan as jalatti akka takka barreessaa. Innaa magaalarra deemtee waa daleeti jaalalleen jeeta jalqabaa sun. Tujjaara gisanitti magaalaa fi magaalaa Gisee dhugaatii mi? amma bara miliyeenaraa bara amma finfinnee jiraatti bara. Peeshe. Waay nama qallaalii seetanii namni isinitti himu jiru kun. Namoonni fedhe ammoo na gargaaruu danda'u ammoo giirti as jala leencana gadhiisuu danda'u. Si ayyamni ayya jallaa oofi. Si ayyamni waan feetan. Annaa miciyyoon soogidda gurgurti timaatiin faa shunkurtaa faa magaalaa adda addaa irra deemtee jechuudha. An hoggaasa raddaatiidhaan gaafsan raddaatii Ayisuusiiti. Akka itti walitti dhufnee agartee mi? Waaw qissa ajaa'ibaati bara. Qissa amma uumuu jirte si amanutti jiru bara. Wallahi amani malee nooti abdeen na beeka abdeen maali biyya maaliin dalaga? Abdee dhugaadha. Yaa sirrii jira dhugaa baana. Okay. Haya. Annaa kan abdee faadhaa miciyyoo fete maqaan siidaa'u abdeen ni beeka. Itti fufee'a. Biraa taraa teetii ana ragaana godhatee taraa tiyyaa ustaasa maal akkanni. Itti qabuusi. Haasawni akkasii bareeda. Mikiyyoo Finfinneetu ijaarte tanan barbaadu jira. Eenyuun na keessa dhufe ni beektaa? Maqaan jiru malee nama tokkoon na keessa dhufe. Haa itti fufi. Callaa. Us. Annaa akkasitti roobni itti qabe makiinaa osoo gubbarra teenyee deemnu. Roobni gisa itti qabu sandura sharaa barbarree makiinaa barbarree irra sharaa hinee ture. Sharaa makiinaa barbarreen itti hidhame barbarruma barbarree taa'ar barbarruma qaba. Barbaree. Akkasuma jara keenya. Roobni gisa itti qabu dirqama sharaa san fuudhee meeshaa namarratti hidhamuu qaba. Namni illee rooba jalaa bahuu qaba. Akkasiin sharaa san fuudhee hidhee jechuudha. Sharaa hoggaan hidhu bakka attifachaa gubachaa akka taatu dhabde. Samboota dhuftee an bakka sharaa jalaa bootaan tolfadhee taa'u jiru jira. Barbarree illee sharaan isa akka nan xu'inetti akka gasseene. Na akkasiin bootaa san dhuftee jechuudha isheen. Ni seentee jala? Iduu wasla. Dhuftee akkasiin na jala seentee na jalaa bahe hin bahu. Na jala giddiini. Nin du'a. Akkamiin taatu ba? Itti yaadee godhe san duraanuu. Naa wallahi itti yaadne wallahi obsaa kiyya itti yaadne. Naan sunoo callaa taati somba qarshii dhibbaan bittee guyyaa irraa dubbisisan. Tasaree qaban. Qululluu sammoo.